Egaan hordoftoota qubee TV walitti deebineetidha kan nuun jirru faarsaa ammas affeerreen itti bohaaraatti bashannanaa akkasin turtan abdii qabna ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana waggaa geessan isiniin jenna. Egaan ayyaana waggaa jette ayyaanni sirriidha ayyaanni waggaa ayyaana garaa garaatu jira. Ayyaanni du'aa ka'uutii kanarra kabajaa jirru garuu inni guddaan Oromoota biratti guyyaan seena qabeessi guyyaa cimaan tokko walirra bu'eetidha kan inni jiru. Garaagarummaa guyyaa tokko qaba. Hordoftoota amantaa kiristaanaa kan Oromoo ta'an biratti ayyaana dachaati jechuullee dandeenya. Waa'ee eebila 15 yookaan erbushinii gaafa boodatti deebina. Amma garuu waan tokko ni yaadaa ture beektaa gaafa ayyaanaa namoonni hin nyaatu, hin dhuguu, hin bashannanu, hin bohaaru. Har'a malee waan akka nyaati hin jirreettidha kan isaan fudhatan yeroo baay'ee guyyaa ayyaanarra. Inni sun illee ati garaa namaa gara tilmaamutti nageessaa ta'a. Kan namaa kan nyaatarratti an rakkina hin qabu yookaan ofii keetii akkasitu hin taane maaf nyaatan hin jiru. Garuu namoonni yeroo baay'ee ayyaana sababeeffachuun dhugan jiru. Hin dhuguu, hin bashannanuu hiriyoota isaanii waliin naannoo irraallee xiqqoo fagaatanii konkolaataa maal qabatanii kan dhugan jiru. Waa'ee dhugaatii kanarraa kaasee mudannoon dhagee tokko jira ba'ee isaa hordoftoota keenyatti maal sitti fakkaate obsaa namichatu machaayitu karaarra ciisa. Yeroon sun immoo yeroo yooyyee ture yeroo ayyaana maskaramii masqala jala fulbaana. Yeroo sana ijoollonni wayyoyyee sana sirbanii gaafa dhaqanii ilaalanii namicha ollaa isaaniidha. Namichi sun yeroo machaa'ee mana dhugaatiitii bee sana birrii 50 afeefii ture borsaa kiisisaa keessatti. Isa booda manaan ga'anii deebi'an birritti keessaa fudhataniiru isaan. Manaan ga'anii jechuudha haadha manaasaa biraan ga'anii. Gaafa deebi'anii namichi kiisisaa keessa birrii ilaalee dhabee raayidiin irraa tolana fiddeere. Jechuun rakkasana fiddeere birrii 50 qofaadha sababii ta'eefi isaanumatu baatee geessanii baatanii geessanii qarshiisaa fudhatan. Qoosaa bareedaadha. Eessadha akkamitti isiin hin jedhu maaliif yeroon kolfineeti si kolfisiisne maafin hin kolfine beektaa waa'ee machii irratti mudannoo baay'ee dhageera yeroo tokko jedhanii mudannoon kun si mudatee beekasi animmoo annan mudatu akkam bishaan dhugu beektaa yeroo tokkotu jedhanidha eessatti akkamitti akkanaan jenne ayyaana waggaatiif naannoo irraa xiqqoo akkas ba'anii yerootti waliituu bashannanii mana dhugaatii seenanii ituu dhuganii baay'ee madhugu. Ituu dhuganii machaa'e inni tokko machaa'e karaa foddaatti xiqqoo darbii tokko faarra gamoorra jira karaa foddaatti siqee ituu akka sochoo akka sirbuu kana jedhu hin kufe. Achirraa kufee akka hin jenne. Hin kufee gaafa kufuu akka inni kufee namoonni naannoo sanarra jiran baay'ee na'anii maaliif darbii tokko faadha yaadi. Na'anii gaafa bira ga'anii namichi waan taane ofirraa urgufatee lafaa ka'aa jira. Isa booda kufee ka'aara muu jedhanii sokkan. Namni tokko garuu dudduubaan dhufe fiigaa dhufe maaltu ta'e dheeniin. Warri satti yaa'anii salaalanii nagaa ta'uu isaa baranii sokkan. Inni machaa'ee kufe garuu gaafa chiika'u maaltu ta'e inni sun gaafa jedhu anuun barre amma reefinas ga'ee jedhanii. Isuma machaa'e sanatu. Isuma machaa'etu anuun barre reefinas ga'ee jedhanii. Mana keessan teessanii kan daawwachaa jirtan kun televezyiinii qubeetii ammas irra deebiidhaan baga ayyaana du'aa ka'uu nagaan ittiin isin ga'ee jenna. Egaa qophii keenyatti bu'aaraa bashannanaa irraas barachaa akka isin jirtan shakkiin qabnu ammas irra deebiidhaan baga ittiin isin ga'e. Egaa waa'ee du'aa ka'uu waan baay'ee kaasuu yaalleerra. Garuu waa'illi keenya beekanii taakkala waa'ee du'aa ka'uu waan nuun jettu qabdi isaaniin daawwattootatti dabarsuun tiire. Egaa daawwattoota keenya waa'ee du'aa ka'uu beekanii taakkala waan isiniif qopheesse qabdi isa daawwannee walitti deebina ammas mana keessan teessanii kan daawwachaa jirtan kun qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu sababeeffachuudhaan qubee TV irraa isinii darbaa jirudha turtiin keessan ammas nu waliin ta'u.
ni raawwatama. Kanumaan wal qabatee torban kana keessa adamoon uummata Oromoo keessattuu lixa Oromiyaa keessatti haalaan beekamaadha. Uummata Oromoo amantaa kiristaanaa hordofan biratti yeroo hojiin humnaan bal'inaan hojjetamu osoo hin taane yeroo ayyaanichaaf itti qophaa'anidha. Namoonni hedduun akka jedhanitti gootummaaf jecha adamoo yeroo itti kennamee gaggeeffamaa ture jedhu. Haa ta'u malee yeroo Faasikaa waa lamaaf adamoon baay'inaan gaggeeffamuu danda'as jedhu. Inni jalqabaa ayyaana jala namootiin boqonnaa waan qabaniif kanatti fayyadamuun bakka garaagaraa irraa walitti dhufuun waliin adamsu. Hawaasummaan ummatichaas cimaa kan deemu yoo ta'u namootiin gootummaa waliin isaanis bakka adamoottis wal baru. Inni darbate hundan dhabuu jedhama. Inni lammaffaan ammoo akka yeroo ammaa namni hundinuu bitatee waan hin qalleef waliin adamsanii bineensota akka bosonuu, borofaa, quruphee fi kaan adamsuun qalatanii ayyaana faa ittiin dabarsu jedhu. Namootiin kaan ammoo ayyaanni kan du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos waliin wal qabataa jedhu. Gama biraan ammoo ayyaanni Faasikaa du'aa ka'uu duras tureera jedhama akka macaafa qulqulluutti. Hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti fannoon Kiristoos Yesuus dhala namaa cubbuu keessatti kufeerraa qulqulleessuuf guyyaa itti aarsaa ta'e jechuun yaadatu. Ayyaanni Faasikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti bakka guddaa qaba. Isaan dura yeroo hunda gaafa jimaataa ammoo jimaata fannoo guyyaa Iyesuus Kiristoos fannifame jedhamee beekama. Faasikaan ammoo Iyesuus Kiristoos fannifamee erga awwaalamee gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'e jedhamuun kabajama. Akkasumas torbeen xumuramaa jiru kunillee torban qulqullaa'aa jedhamees ni waamama. Guyyaa itti Iyesuus jaalala dhala namaaf qabu mul'isuuf jecha ofii isaa dabarsee ittiin kenne fannoo irratti fannifamee kan du'e Kiristoos Iyesuus barruulee seenaa biratti bakka guddaan kennamuufis duuti cigaasisaan akkasii baroota dheeraaf raawwatamaa tureera. Guyyaan ayyaanaa kanaa fi wantoota bitamuun nyaataman keessaa parsantiin 70 chookoleettiidha. Guyyaa kana kennaawwan adda addaa waliif gumaachuunis ni danda'ama. Suurawwan yaadannoo fi affeerraawwan garaagaraas waliin taasisuun kan baratamedha. Guyyaa ayyaanaa kanaaf wantoonni bitamuun nyaataman keessaa parsantiin 70 chookoleettiidha. Guyyaa kana kennaawwan adda addaa waliif gumaachuunis ni danda'ama. Suurawwan yaadannoo fi affeerraawwan garaagaraas waliif taasisuun waan baratamedha. Qophii ayyaana Faasikaa yookiin du'uu fi du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuun qopheeffanne keessaa kun muraasa. Qophicha kana qopheessuun kan isin wajjin ture ani Beekanii Taakkalaati. Ayyaanni ayyaana gaarii nuuf haa